انتوا ما قصرتوا معي ابدا. يعني ايد وحده ما بتزقف، بدك تزقفي بدك 2 ايد. انا بايد وانتوا ايد. انتوا وقفتوا معي، اولا كبرتوني، ثانيا نشرتوا القصه بكل العالم. Nagaa faraarri waaqayyoo karaaf kallattii jirtan hundumaatti isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu nagaa keessanii kan obboleettiin keessan baay'ee nagaa kooti. Egaan nagaa kooti aansutiin guyyaarra kan immoo waa'ee dubartii ajaa'ibsiistuu kana isinitti odeessuun barbaada. Egaan waa'ee dubartittii ajaa'ibsiistuu kana dhaggeeffachuutiif namoonni haaraa taatan sabiskiraayib gochuun maatii kootti dabalamaa, maatii koo taatanii kan jirtan immoo sheer gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Sababbiin isaayyuu ergaan dubartittiin kun arabootaaf dhaamte ergaa jabduudha waan ta'eetiif. Dubartittiin kun Artiist Nuur Hannee jedhamti. Kan jiraattu biyya Beeruut yoo ta'u, darbitees biyya Dubaay akka jiraattutu dubbatama. Haa ta'u maleetii dubartittiin kun hojjettuu lammii Itoophiyaa kan taate maatii isheetiif kan qacartetu jira. Isheenis otoo hojjettuu yookiin mana otoo qulqulleessaa jirtu akka isheen kuftetu dubbatamaa ture. Yeroo kufte kanatti garuu miidhaan irra gahee. Kana irrattis mucaa kana mana yaalaa geessanii wallaansuutiif yeroo mana yaalaa geessanitti yeroo jalqabaatiif homtuu hin godhamne ture. Yeroo lammaffaatti gaafatti deebisan garuu opereeshinii ta'uu dirqama akka qabdu itti himama. Kana irrattis dubartittiin kun hojjettuu mana maatii ishee kan Eliyaanii kan jedhamtuutiin opereeshinii ta'uu akka qabdu gaafa ishee gaafattu hojjettuun mana ishee kun as osoo hin taane biyya kootti galee opereeshinii ta'uun barbaada ittiin jetteetu didde. Haa ta'u maleetii Artiistii Nuur Hanneen kun gara biyya ishee galchuudhaa fi waan hundumaa xumuraa fi bakka turtetti meedikaalarraa fudhachuutti didan. Kana baattees dhukkuba kanaan gara biyyaa galuu hin dandeessu kan jedhanis itti himan. Yeroo kanatti garuu dubartittiin kun gara sooshaal miidiyaa dhuftee waa'ee obboleettii kanaa dubbattee turte. Yeroo isheen waa'ee obboleettii kanaa dubbattuttis namoonni baay'een viidiyoo ishee jalaa qabanii sheer gochaa turanii akkasuma kadhatanii sagalee adda addaatiin cinaa ishee dhaabataa turanii jechuudha. Haa ta'u maleetii dubartittiin kun erga mucaan kun dirqama asitti opereeshinii ta'uun irra jiraata ta'eeti ani riiskii mataa koo fudhadhee karaa hundumaatiin nan gargaaraa. Sababbii isaayyuu isheen hojjettuu mana kootii jechuun gargaartuu kan kootiidha. Baay'een jaalladha, baay'ee nu jaallatti, faamiliidha kan jettu waa'ee obboleettii kanaa odeeffannoo tokko. Yeroo kanatti dirqama ergatti ta'eeti mucaan kunis opereeshinii ta'uun ishee dirqama waan ta'eetiif heeyyamamtuu taate jechuudha. Yeroo kana dubartittiin kun garuu waan hundumaa karaa mataa ishee maallaqis rakkoo hin qabu kadhata keessaniin na cina dhaabadhaa jettee paartii 1 2 3 jettee viidiyoo hojjettee dhaloota biraatiin gahaa akka turte hunduma keenyatu beekaa jechuudha. Dhugaa dubbachuuf waa'ee dubartittii kanaatiif baay'eema tokko kan na dinqu yeroo baay'ee araboonni jechuudha ijoollee keenya dhukkuba guddaa hamma kana gahu mitiiti. Dhukkuba xixiqqoof iyyuu panadoolii namaa bitanii namaaf kennuudhaa fi hagam akka qoramanii fi hagam akka nama qoran hundumti keenya iyyuu ni beekna jechuudha. Artiist Hanneen garuu dhuguma dubbachuuf baay'eema tokko ishee dinqisiifadhe. Mana yaalaa keessatti yeroo isheen kunuunsa garaagaraa mucaa kanaatiif gootullee akkasuma viidiyoo waraabdee yeroo sooshaal miidiyaatti as gadi baastu mul'ataa ture jechuudha. Yeroo ammaa kanatti garuu hojjettuun mana isaanii Eliyaanii kan jedhamtu kun opereeshinii taatee gara manaatti akka galtee wookii gochaatu jirti jechuudha. Iddoo kanatti wookii gochaa akka jirtudha viidiyoo isaan waraabanii maxxansanirraa. Akkasuma immoo Artiist Hanneen kun arabootaaf ergaan isheen dhaamte jirti jechuudha. Innis isaanii isiniif hojjechuu isin gargaaruu dhufanii yeroo isin rakkistan, yeroo isin mindaa dhowwattan, yeroo isin beelessitan, yeroo isin itti uffisuu diddanii daarsitan, yeroo isin rakkistanii namni isin arguu baatuyyuu, firri isin arguu baatuyyuu, obbolaan isin arguu baataniyyuu, warri daarsitan, warri rakkistaniyyuu waaqayyo isin argaa, namni isin arguuyyuu baatu kan jettu ergaa dabarsiteefii jirti jechuudha. Kanaaf obboloota koo sheer gochuutiin immoo isin namoota akkasii biraan gahaa. Dhuguma dubbachuuf dubartittiin kun dubartii baay'ee dinqiidha. Yeroo isheen as dhuftee laayivii irratti ijoollee lammii Itoophiyaa ta'an galateeffataa turteetu ture. Dhugumaan isin nama gaariidha. Akka isin nama gaarii taatan garuu addunyaan beekuu qaba. Isinirraallee barumsa barachuu qabu jettee yeroo itti isheen ergaa dabarsaa turteetu ture jechuudha. Kanarratti arabootaa fi ergaa
ergaan isheen dabarsites kanatti aanetu jira wal wajjiniitiin dhaggeeffanna waan ta'eetiif viidiyoo kana amma isinii danda'ametti sheer godhaa isiniin jedha. Madaamoonni ijoollee keenya rakkisan kan gidirsan kan beelessan kan dheebossan kan mana keessattuman kan mindaa isaanii dhoowwatan dubartittii kanarraa dhuguma waan guddaa hin baratu jedheetiin amana yoo namni dubartittii kana qalbiidhaan hubatee ilaalu jiraateef jechuudha. Garuu dhugumaan akkuma isheen iyyuu jettee warra waan hamaa hojjetan Waaqayyo adabuu hin dhiisu, warra waan qajeelaa hojjetanis Waaqayyo eebbisuu hin dhiisu. Hunduma keessattiyyuu Waaqayyo gooftaan isin haa gargaaru jechuun jaalladha obboloota koo. Dhumarratti garuu viidiyoon isheen Arabootaaf keesse waan jiruutiif haga dhumaatitti dhaggeeffadhaa. لإلكن هي تساعدكم، هي عم تعطيكم من وقتها، هي عم تعطيكم من صحتها. يمكن انت اليوم مودك مش منيح، قلتي لها كلمه مش منيحه، هي عم تتحملك، فانت مفروض بالمقابل تكوني منيحه معها، تعامليها منيح، تطعميها منيح، وقت تقدري تجيبي لها هدايا منيحه، تلبسيها منيح، تعامليها كانسانه كثير منيحه، لانه هيدي شي از يور هيلبر، عم تعطيكي من قلبها، فانت مفروض تعطيها من قلبك. وكل الناس اللي بيضربوا اي بنت أو بيتعدوا على أي بنت أو ما بيعالجوا الناس أو ما بيعطون حقهم، في الله فوق شايفهم كتير منيح.